hidhaa yeroo hedduu hedhameeran akka kan Habashaatti jalqabee 1984 jalqabee Dambidollootti hidhamuu jalqabe yeroo jalqabaatti Dambidollootti kan na hidhe eenyudha yoo jenne OPDON gaafa sana kan biirootti na waame kan mana hidhaatti na erge kan fuudhee na geesse mana hidhaa keessa kan na kaa'e TPLF otoo hin taane OPDON nama sana har'as maqaa isaa dha'uun hin danda'a barbaachisaa yoo ta'etti achii booda amma fedhan eeganuu hidhaniin booda gannu lakkisan eegas immoo haroo sabboo yookaan alam tafariittis immoo yeroo lammataatiif deebi'een hidhame gaafa sanas kan na hidhe eenyudha OPDON ammas kan na hidhe jechuudha amma fedhan eeganuu hidhaniin booda uummatatti nu dhiyeessanii namichi kun homaan hungoone jedhee uummati amma nuuf gada lakkifamu jennaan ganna lakkisan guyyaa tokko immoo lama na bulchanii amma immoo deebisanii achii fuudhaniitu lafa namni hin agarre laga ceesisanii kaampii waraanaa keessatti immoo deebisanii na hidhan ammas kan kana godhe OPDON isaan booda immoo maaltu ta'e eegan adaamaa eegatiin gara adaamaatti jijjiiramaan eegan dhufee booda immoo adaamaadhaa barattoonni maaliif teessoon caffee Oromiyaa maaliifiti Finfinneeti gara Adaamaatti maaliif jijjiiramaa jedhanii barattoonni kolleejjii keenya baratan fincila tokko yeroo isaan kaasan nuunnu qoratanii isintu kana goosisa jedhanii kolleejjii sanaatti nama 19 nu ari'an gaafa sana kan nu qorate OPDON Oromoon kan achii nu ari'e diiniin xalaa nu kennee nu ari'e Oromoon ari'amuu qofa moo miti eessallee deemnee akka nu hojii hin arganneetiif kan xalaa barreesse Oromoon OPDON eega dhannee iddoo biraan rakkannee dhandhee hojii eega arganneen booda ji'a 2-3 eega hojjenneen booda mindaan keenya utuu nuun kaffalamin akka hojii irraa akka isaan nu ari'an kan nu taasise OPDON kana tokkoon isaanii namoota lubbuudhaan jiranidha maqaa dha'uun hin danda'amu ammoonaa nama guddaa fakkaatanii kan Oromoof dubbatan fakkaatanii sabboonaa fakkaatanii nama biyyaaf dubbatu fakkaatanii aangoo qabatanii har'allee namoota aangoo irra jiranidha jechuudha. Isaan booda yeroo lammataatiif yeroo ni hidhamu yeroo jalqabaatiif yeroo ni hidhamu kan dhufee mana koo kan itti agarsiise kan dhufee na fuudhe OPDO'n ammas Oromoodha jechuudha. Anaan eega na hidhaniin booda immoo ijoolleen koo akka isaan rakkataniif akka isaan nyaatanii hin bulleef akka isaan hiyyoomaniif jecha kan haadha manaa koo hojii irraati kan ari'e OPDO'n har'as jiru lubbuudhaan jiru jarreen kun har'a nama fakkaatanii dhugaa fakkaatanii nama sabaaf haasa'u fakkaatanii yeroo isaan deebisanii nama immoo nama qulqulluu fuudhanii yeroo isaan diina gochuu yeroo isaan yaadanii baay'ee namatti dhaga'ama. Eega hidhamneen booda ishee haadha manaa kootis eega hojii irraati ari'aniin booda deebi'ee gaafan hojiitti immoo gaafan deebi'u yeroo lammataaf ammas kan na hiisisu OPDO'n kun hundumtuu tokkoon kan taa'edha jechuudha. Kanaatiif jarri kun har'a homaanan goonee kan isaan ajajju dhuguma yeroo sana wayyaanee ajajamuu isaanii sirriidha jedhee yaadu akka har'a deebisanii Oromootti morman Oromootti falman kan gaafa sana wayyaanee jala dhaabbachuu maaliif danda'an maaliif dadhaban har'a ofii isaanii qulqulluu godhanii gaafa sana ashkarii ta'anii jara gugguufanii saba isaanii miidhaa turanii saba isaanii saamaa turanii saamsisaa turanii ajjeesaa turanii hidhaa turanii har'a immoo deebisanii namoota hidhamaa turre namoota kaleessa dararamaa turre namoota sana hundumtuu nama kana hundumaa fuudhanii cubbamaa gochuu barbaada. Wanta nama gaddisiisu tokkoon isinitti himuudhaaf hamma irraatti kan namatti isinitti himuu barbaadu tokko yoo jiraate haroo sabbuu keessa gaaf tokko itoo mana hidhaa keessa jiru namoota mana hidhaa sana keessa jiran hunduma isaanii hin baasaniin mana hidhaa sana keessaati. Ana qofaa kun hambisan halkan qofaa kun hambisan halkan dhukaasni tokko ka'e gaafa dhukaasni ka'u halkan keessaati gara sa'aatii 8 ta'a. Sa'aatii 8tti dhufanii kottu naan jedhan. Kottu jedhanii jennaan an mana hidhaa gara biraatti na geessuun se'e jennaan waan an irra ceessu gasaa koo fudhadhee ba'uu jennaan dhiisisa maal goota naan jedhan. Na fuudhanii ba'aniitu bakka tokkotti na geessan. Ajajaa isaanii biratti na geessan. Ajajaa isaan gaafa sana biratti na geessan hamba har'a him yoo naan jedhan maqaa isaa himuu nan danda'a eenyu akka inni ta'e. OPDO'n namichi kun irras lubbuudhaan jira. Isatti na geessan. Isatti gaafa na geessan maaliif fiddanii jedhe namichi dhugaatii dhugee rafeera guyyaa isaa ayyaana ture. Maaliif fiddan namicha kana jennaan kunoo abaawwatu dhufee
addanaati dhukaasa nutti banee mana hidhaa cabsee baasisuudhaaf jedhee jennaan finnee dhufnee jedhan. Maaliif gara koofi duree jedheen situ ajajatti kenna kaa eessatti akka geessinu nutti mii maal akka goonu nutti mii jedhan. Jennaan maal jedha anaan maal gaafa ture jedheen achi kun achi gadi baaftanii akka gootan hin gootaniidhaan jedheen. Maal jetteedhaan ammas achi gadi baasaati akka beektan godhaa jedheen. Jennaan na fuudhanii ba'an. Inni tokko na dura deema lama sadii immoo na booddee deemu baatirii qabanii deemu. Halkan sa'aatii 8 sa'aatii 8 na fuudhanii kaanii hamma sa'aatii 10tti caakkaa keessa na deemsisan. Caakkaa tokko keessa na deemsisanii dhaqanii taa'ii naan jedhan. Jilbeenfadhu naan jedhan. Caakkaa keessa jechuudha. Kana waraanni inni kana godhus OPDOdha. Inni ajajeessu OPDOdha. Har'a nama lubbuudhaan jiru jechuudha. Jennaan taa'ii naan jedhan narraa siqanii baatirii natti qabanii inni tokko wantoota natti qabeera natti xiyyaaffateera. Booddee achi keessaatii inni tokko baheetu sila warri achi keessa duraan wayi tokko sakattaa wayiif warri ba'an duraan dhukaasa waan tureef dhukaasa sanaaf jecha maal dhukaasa sun maalirraa akka madde maal akka ka'e isa adda baasuudhaaf namoota ba'antu jiru. Isaan ba'anii maal gochaa jirta jedhanii gaafatan. Jennaan jaalabalutu tarkaanfii fudhadhu nuun jennaan finnee dhufne jedhan. Tarkaanfii maalii jedhee gaafateen maal hin beekan nuyi itti geessinee jennaan achitti gadi baasaatii dhimma itti godhaa nuun jedhee jedhan. Jennaan maaliif akkas gootu jennaan abaa'ootu dhufee baasuudhaaf jedhee jennaan sababii kanaaf kana goonaa jennaan. Abaa'oo maaliitu baasa? Namichi dhukaasni itti baname qotee bulaadha. Karaa mana hidhaa kana tunni darbaa jiru halkan tunni darbaa jiru dhaabbadhu jennaan dhaabbachuu dide. Dhaabbachuu dide sodaatee yeroo akkas fiiguu isatti dhukaasan achi keessaa bahee fiigeetti dhukaasan. Dhukaasni suni gaafa sana ayyaana ture taaddisoo jedhu isaanii taaddisoo isaanii irra ture hundumtuu machaa'eera hundumtuu dhukaasa gallakkise jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e namicha sana qotee bulaa sana qabataniiru isaan. Booddee lakki namicha qotee bulaa sana nuti qabanneerra namicha dhukaasni irratti baname nuti qabanneerra nama nagaan ajjeesinaa jedhanii. Jennaan halkaniin na fuudhanii kaanii sa'aatii 3 eegana naannessanii booda sa'aatii 11tti fidanii deemsanii mana hidhaatti na galchan. Kana hundumaa kan gochaa ture. Nan dararre jechuun nan dawwa. OPDOn nan dararre jechuun nan dawwa. Yookaanis wayyaaneen nan dararru jechuun nan dawwa. Sirna isaati kanan gaafadhu. Sirna kana hunduma haa ta'u enneeti dhiifne. Mana hidhaa keessatti maal akka ta'aa turre mana hidhaa keessatti mana kutaa tokko keessatti mana dukkanaa keessatti halkaniif guyyaansaa hin beekamne keessatti saatiinsaa ajaansaa nama hin ciibsine keessatti yeroo meeqa akka hidhame natu beeku. Kana hunduma dararaan narra hin geenye jechuun danda'u. Garuu wantu darbeera. Kana hundumaa keessa akka waan cubbuu hin qabneetti cubbamoonni harki isaanii dhiigaan guutu. Akkamitti waa'ee namaa haasa'uu danda'u? Mooraalii maaliin nama dura dhaabbatanii waa'ee Oromummaa haasa'uu danda'u? Kaleessa Oromoo ajjeesaa turanii har'a isaa utoo ajjeesaa jiranii akkamittiin nama Oromootiif falmu deebisanii dhokeetti dibuu danda'u? Kana kan sabnis beeku, kan eenyus beeku qabudha siniin jechuuf hin barbaade. Dubbiin gidduu kana ka'eegaa kana fakkaata. Gara boodaatti waan na gaafattan kan biraan yoo jiraate ittiin deebi'aa galatooma. Galatoomii obbo Bekkee.